रेडियो वर्रोंगेलाती harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warroongeelaa tamsaasa walakkeessa torbaniiti sagantaa guyyaa har'aa wajjin qopheessaa sagantaa kanaa ana roobsan makkooti nagaa waaqayyoon isinii dhiyeessa. Sagantaa keenya sanbadduraa darbe dheengaddaa keessatti gaaffiif deebii lubaa Dr. Tasgaraa Hirphoo fi akkasumas immoo lubaa Ittafaa Goobanaa pirezidaantii Waldaa Makaana Yesuusii duraanii wajjin goone kutaa tokkoffaasaa isinii dhiyeessine kutaa sattaanu immoo sagantaa keenya isattaanutti isinii qabannee dhiyaannaa jennee gargar ba'uun keenya ni yaadatama. Akkuma yeroos waadaa isinii gallee kutaa isattaanuuf isa xumuraa gaaffiif deebii kana har'aa qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Kenyatu dararatarche ijangoratina fe dinematare alata kenyatu dararatarche ijangoratina fe Tade Nabaju Dadabe Chabetu Hokula Jonje Rataye Umadabe Fada Nabaju Jabana Mogole Sunulafe Akaninja Jabana Adato dala maleafe Akaninja Jabana Mogole Sunulafe Akaninja Jabana Egaa akkuma isin yaadattan kutaa tokkoffaa gaaffiif deebii kanaa keessatti haala hammaataa haala baay'ee suukanneessaa amma biyya keenya keessatti raawwataa jiru akkamitti akka laalan lubootni keenya lamaan yaada isaanii nu kennani akkasumas immoo akka kiristaanotaatti akka amantootaatti maal akka nurraa eegamu gorsa eega nu kennanii ture kan nuun torbaniif bulchanne gaaffiif deebii kana. Egaa har'ammoo gaaffiif deebii kana kutaa lammaffaasaa yerootti seennu geggeessitoota waldaarraatii haala amma keessa jiru keessatti haala akkasii keessatti maaltu eegamaa gaaffii jedhuun dhiyeessee fi gaaffii kanaaf kan jalqaba deebii nu kennan lubaa Ittafaa Goobanaati geggeessitoota waldaar itti gaafatamummaa guddaatu jira jedhu. Sagalee duwwaatu hin ta'in itti gaafatama amantootaan itti kenname waaqayyoon itti kenname irra jira. Abbootii waldaa geggeessan kan ta'an hundumarraa gita waldaa ishee tokko tokko jalqabee amma guutummaa waldaatti warra geggeessanurra waan eegamudha. Akkuma sagalee waaqayyootti maal jedhaa sagalee waaqayyoo namoonni kun tiksootaadha. Tiksoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolotaan fakkeesseetu kan hin dubbatu hoolota koo eegaa. Kun egaa eegumsi itti kennameera. Eegumsa jechuun guyyaa sanbataa waldaa keessatti argamnee wangeelatti lallabuu duwwaatu hin ta'in jireenya isaa hundaa guutuutti ilaaluu to'achuu jechuudha. Waan irra ga'u irratti immoo wanta isaanirraa eegamu gochuudha jechuudha. Amma yeroo kana maaltu irraa eegaman jedhame yeroo kana
egaa biyya keessatti akkuma beeknu haalli biyya keessa jiru eenyufiyyuu laafaa miti qajeelaa miti abbootiin waldaa luboonni waldaa geggeessonni waldaa wanti isaanitti dhaga'amu tokko sodaan jira egaa akka namaatti namni sodaata garuu sodaarra darbanii itti gaafatama isaaniitti kenname ilaaluun barbaachisaadha. Hamma itti gaafatamni itti kenname hamma du'aatti hamma lubbuuf dabarsanii kennanitti malee hamma hundumtuu namaa tolee hojjetanitti miti. Haala garaagaraatiin warra kana hojjetu mootummichas kan ilaallatu haala garaagaraatiin approach gochuu yookiis immoo bira ga'uun hin danda'ama kan jedhu natti dhaga'ama. Jechi tokko jira afaan Ingiliffaatiin silent diplomacy kan jedhu bakka itti ba'anii dubbachuutu hin ta'in diplomacy namoota adda addaan mataa isaaniitiin warra itti gaafatama qabu bira ga'anii chaalenjii gochuun hin danda'ama wanta kanarratti yoo mallee bakka itti ba'anii gaazexaatti barreessanii reediyootti ba'anii himuudhaaf dadhabani namoonni kun namoota gadi ta'anii fi waan hojjetan irratti gaabbuu hin danda'u gadi ta'ee fi jara kana mataa isaaniitiin bira ga'anii itti haasa'uun hin danda'ama. Hojiin kun sirrii miti isin adeemaa jirtan kan jedhu. Yoo kanaan deebuu dide immoo egaa sabicha wajjin ijaajjuudha kan isaan galchu. Isaan riyyatamu wajjin isa du'u wajjin bukkee ijaajjanii du'uunis reebamuunis hidhamuunis wanta isaan hirmatan ta'uu sirrii jiraan jedha. Cal jedhanii utuu waan tokko hin dubbatin ta'anii saba gidduu mutti sabni du'u ariyatamuu boollatti gannamu ta'anii ilaaluun itti gaafatama isaanii waaqayyo isaanitti kenne irraanfataniiru. Kan jedhu kan itti dhaga'amu. Luba Tasgaraa ammayyuu waa'ee geggeessitoota waldaa kiristaanaa keessaati utuu hin bahini geggeessitootni waldaa tokko tokko walitti dhufeenya isaan mootummichaa wajjin qaban karaarraa ceeraa jedhama. Kun immoo afaan saaqqatanii mootummaa kanaan lakki ati karaarraa kaatteetta karaatti deebi'i jedhanii akka ittiin dubbanneef afaan isaanii takaalameera jecha jedhutu jira. Meesa kanaaf yaada maalii qabdu Luba Tasgaraa? Isatti utulliti isaa maaluufi afaan keessatti waan osoo wanta balee macaafa qulqulluu keessaa raajii kan jedhamu raajii kan dubbatu jira. Raajiin kuni lubbuu isaa qusatee miti. Waan waaqayyoo hir'umetti namatti hima waan ta'eef yoo du'eesii ilma dubbataa yoo reebameesii yoo boollatti gad darbatames akkuma Ermiyaas fa'aa ilma dubbata. Raajonni kan dubbatan keessaa sagalee tokko tunatti dhaga'ama isa kana himuun barbaada. Sagaleen kuni raajii Isaayyaas boqonnaa 8 irratti argama. Warri inni itti dubbatu kuni warra nama miidhaniitti dubbata. Warra nama miidhaniitti, warra nama ajjeesaniitti, warra ofii isaaniitti sooromanii nama hiyyoomsaniitti dubbata waan ta'eef inni kun yeroo keenya keessatti kan ta'aa jiru waan ta'eef dubbii kana hin mul'isa jedheen dubbisuu barbaada. Isin warra iddoo tokkollee utuu nambisin mana qabdan irratti mana maasii qabdan irratti maasii dabalatanii kophaa keessan lafa fudhatanii teessanii fi wayyoo jedha. Ilaa kana raajiitu warra namarraa mana saamee saamee waan hundumaa saamee ofii isaatii dabalatee nama harka qullaatamsee dubbata. Raajiin kun yommuu jedhu isa ijaarratan kana keessan teessanii wayinii dhaabbatan kana keessaatii fuutanii hin nyaattanii hin jiraatanii ofumaa jiruudha. Raajiin dhugaanii isa kanaa itti himuu qaba. Dubbachuu raajiin irratti dubbatamuu qaba. Macaafa qulqulluu keessaa kan irratti lallabuu qabna. Gara gaaffii isa kanatti yommuu darbu immoo warra akkasii dubbachuu hin danda'an warra mootummaa jalaleeffanii isaan irraatii bu'aa argatan. Loltuus haa ta'u akkasuma immoo
warra waldaas haa ta'u bu'aadha jedhanii kan calluma jedhaniif dubbachuu hin danda'an. Maaliif dubbachuu hin danda'aniif hirmaattoota isaanii raajota sobduudha jechuudha. Waa'ee raajota sobduullee kophaatti yoo hin dubbannaa raajiin dhugaa garuu isamma dubbanne kana bakkee baasee dubbatee karaatti deebisuu yaala. Namni tokkollee yoo gorsa dhaga'uudhaa baate yoo gorsa hubachuudhaa baate akka badu himuutu isaaf ta'a. Jala lixanii warri bu'aa arganne jedhanii akka yerootti jiraannaa jedhanii yaadanii ofii isaaniis hin miidhuu saba isaaniis hin miidhu waan ta'eef kanarraa deebi'uu qabu. Kanarraa yoo deebinee wanti mootummaa sanatti dhufaa jiru isaanis akkasumatti isaanittis akkuma dhufu beekuutu isaanirra jira. Maaliif jallinni yeroodhaaf malee yeroodhaaf gaarii itti fakkaata malee dhumni isaa badiisa ta'e hubachuu qabu. Bu'aan waa'ee hin baafne bu'aan jireenya namaa dhiyaate immoo jireenya namaa akka inni balleessu hubachuu qabu jedha. Waan atti dabaltan qabdu lubaa ittafaa isammaa lubitas garaanee itti mana irratti. Wanta itti dabalu akkuma amma lumri tasgaraa jedhanii namoonni warri geggeessota waldaa ta'an gara olii jiran baay'een isaanii mootummichaan qabamaniiru. Maal jechuudha kun dhaabni amantii achiru amantii garaagaraa walitti dhufee ijaarrate jiru. Mootummaan waan jedhu keessaa ba'u kan hin dandeenyedha. Haa ta'uyyuu malee kan aanuu fi kootii akkuma sila jedhe kana bira darbuun hin danda'ama. Kana bira darbuun hin danda'ama. Bira darbamee namoota mootummaa geggeessan fuullaa fuullatti itti dubbachuun hin danda'ama. Akka namaatti namoonni kun sammuu qabu. Wanta immoo hojjetaa jiranis waan tola jedhanii waan amanan natti hin fakkaatu. Kanarraa namoota kana deebisuudhaaf hin danda'u kan jedhu natti dhaga'ama. Yoo immoo akkuma fudhannu jedhan akkuma sila jedhame egaa garuu sabaa ta'an immoo jaajjuun barbaachisaadha. Sabichaa wajjin ari'atamuun hidhamuun isa taanuudha jechuudha. Wajjiniin ari'atamuu barbaachisaan saba Sudaanii kibbaa kanatti torumaan seenaa baay'ee dinqisiisaa qabu waldoonni naannoo sana jiran. Yommutti mootummaan isaanii ka'ee sabicha iddoo lamatti hiree waraanu geggeessonni waldaa walii wajjin ijaajjaniitiyyuu morman ittiin mootummaa qawwee qabu mootummaa nama ajjeesaa jiru hin morman. Mormuu duwwaatu hin ta'in walgaanii dhaqaniitiyyuu namicha geggeessaa isaaniitti ati sirrii hojjetaa hin jirtu jedhanitti dubbatan. Isa duwwaan muutu hin ta'in barreessanii isattis kennanii biyya lafaatti hundumaatti facaasan hundeen ejjennoo isaanii. Waldoonni seenaa gaarii qaban isaan irraas immoo barachuu danda'u turan jedha. Kan kanaaf waldoonni mootummaan waan tokko hubachiisuu danda'uun jedhan maaliif amma kan rakkina ta'e jiru mootummaan sabni isaaf malee inni sabaaf hin taane. Saba dhagaan jiru an waan hin jedhu dhagaa kan jedhudha. Isa kana galagalchuudhaaf yaada kan akka isaan galagalfatan gochuudhaaf hin danda'amu. Namoota ta'anii amma uumamanitti akka abbootii amantiitti wanti isaan jechuu danda'ani kanarraa deebi'e jechuu danda'u. Mootummaan kan sabaati malee sabni kan mootummaa miti. Abbaa barbaade jiraachisee abbaa barbaade immoo ajjeesuudhaan miti kan itti kenname. Jedhanii fuullaa fuullattis dubbachuu danda'u kan jedhu natti dhaga'ama. Egaa karaa tokko immoo as taa'emutti ilaalu maal keessa akka isaan jiranis immoo hubachuun baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Biyya lafaa irratti waldootiin kiristaanaa jal'ina fuuldura dhaabbatanii akkuma isin amma nu tuqxanii
akka waldootii Sudaan Kibbaa jallina fuuldura dhaabbatanii kan morman jiru akkasumas abbootiin amantii kan jallina fuuldura dhaabbatan biyya keenyas kan biyyoota alaa keessas jiru. Isaan kana keessaa tokko Maartiin Luuter King luba waldaa kiristaanaatis qabsaa mirga dhala namaatis. Namni kun al tokko maal jedhee riot is the language of the unheard jedhe fincilli qooqaa nama dhageettii dhabeetii jecha jedhudha jechi kun. Amma kun jechi kun mormii biyya keenya keessatti amma mul'ataa jiru kana sirriitti ibsanaan jettu mee luba Tasgaraarraan jalqaba. Mootummaan kun mootummaa saba dhaga'u miti. Waan sabni jedhu dhaga'u waan ofii isaatii dubbatu malee. Waan sabni hojjetu miti waan ofii isaatii hojjetu malee. Maaliif kun ta'a yoo jettaniif wanta sadiin arga. Saba kana hin tuffata mootummaan. Saba kana hin sodaata mootummaan kun. Saba kana akka waan mi'asaa ta'ee yeroo barbaadutti dhimma ba'uutti ilaala malee akka sabaatti akka namaatti hin ilaala. Kanaaf walii wajjin dubbachuun namni namaa wajjin haasa'u walii wajjin haasa'uun dubbii hiikaafidha. Hin haasa'u warra mormituutiin hin haasa'u mootummaan jedhu kophaasaa akka waaqayyootti of ilaala. Waan hundumaa akka waan danda'utti of ilaala. Mootummaan akkasii mootummaa waaqayyoon beeku miti. Mootummaa seera waaqayyootiin bulus miti. Mootummaa ofii isaatiin wanta yaade hojjetee wanta yaade buluu akka yaadetti nama bulchuu barbaadudha. Yeroo bara dargii keessaa waldaan yommuu rakkattee turtee luba guddinaa tokkumsaa keessaa ba'ee hundumaa bakkee baasee kan dubbatte aarsaa ta'e. Waldaan kiristaanaa ofii isheetii ol baatee dubbachuu dadhabdeeyyuu isaan keessaa namni jiru namoonni jiranii ta'anii dubbachuu hin danda'u. Mutila dubbatamee gadi qabaniis taanaan ol fuudhaniis taanaan dubbachuun barbaachisaadha. Garuu yommuu mootummaa namaatiin dubbachuu dhiisu sabni yommuu ofirraa darbachuudhaaf ka'u sabaa sana keessaa tokko malee kan biraati. Lubas yoon ta'e amanaa tokkos yoon ta'e saba sanatti gargar ba'uu hin danda'u. Waan sabni sun nyaatu nyaata. Waan inni uffatu uffata. Aannan biyya sanaa dhugeen guddate. Bishaan biyya sanaa dhugeen guddate. Gaara isaa laga isaa hundumaa nan beeka. Lafa namni keenyatti dhume kana nan beeka. Kanaaf saba kanatti gargar ba'ee ilaalamuu anaaf hin ta'u. Mootummaan kun yommuu cal jedhu yommuu namatti dubbisuu namaatti haasa'uu dhiisu sabni immoo ka'ee mirga isaa yommuu falmatu anis isaan keessaa ta'uu qaba. Dubbachuudhaanis gargaaruudhaanis karaa garaagaraa isaan keessaa tokko jedhee of lakkaa'utu irra jira. Ana duwwaatu hin ta'in Oromoonni hundinuu amantoonni Islaamaa amantii Islaamaa duukaa bu'an amantoonni amantii Kiristaanaa duukaa bu'an waaqeffatan akka jirutti saba kanaatiin ka'uutu irra jira. Hin dubbadhu siijjiin jedhee erga nu dubbatee waaqayyoon kadhannee nummoo ofirraa kaasuudhaaf dubbachuun barbaachisaadhaan jedha. Lubattafa kanarratti yaada dabaltan qabdu? Gamaanni kan karaa garaagaraa jechuu hin danda'ama. Geggeessonni waldaa akkasumas immoo amantii garaagaraa dura buutuu amantootaa ta'uu isaanii hubachuun isa jalqabaatiin jedha. Yoo isa hubatan maa inni itti gaafatamni koommoo jechuu danda'u. Itti gaafatamni isaanii hamma lubbuu amantoota isaanii oolchuudhaaf ijaajjanitti yoo oolchuu dadhabame immoo wajjiniin du'uutti gaafatama. Akkuma amma Maartiin Luuter King jedhe sabichi erga mul'isuu jalqabe rakkina isaa gadi ba'ee ijaajjee dubbatee yookiis immoo utuun dubbatiin afaan cufee adeemuu jalqabe tureera yeroon isaa. Jijjiirummoo abbootii amantii keessaa mana yaadadha yeroo tokko
geessaan amantii kaatoolikii maal jedhee intinaa baasaa statementii baasaa mataa bowwuuni dhukkuba miti garuu mataa bowwuuni dhukkuba dhanna keessa jira jedheetu agarsiisaa jira. Dhukkubana bira ga'ee mootummaan kun akka dhukkubni kun fayyu gochuu isarra jira kan jedhu dubbateera. Karaa garaagaraa dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Biyya keenya keessattis kun dubbatamuu hin danda'ama. Wanti ta'aa jiru kun amma sirrii miti. Nama ajjeesuun hiikaa hin ta'u. Jedhu akkuma amma lubni tasgaraadhaan mootummichi karaa baay'eedhaan namoonni kan jedhaa turani ammas jedhaadhaan hin dhaga'u gurra hin qabu hin dhaga'u. Waan isatti tole waan isa barbaachisu humnaanis taanaan karaa garaagaraas taanaan hojiirra oolchuudha. Amma istiraatejii biyyi sun misooma geggeessitu yoo laalle paarlaamaarraa gadi ba'ee iddoo sabni itti dubbate hin qabu. Irratti mari'ate hin qabu. Garuu waggaa 10 biyya akka geggeessu lafa kaa'amedha. Kana jechuun maal jechuudha? Sabichi waan isarratti hojjetamu fudhachuudha. Itti gaafatamni isaa waan isaaf hojjetamu irratti dubbachuu yaada kennuu miti kan jirudha. Kun egaa basically yookiin hundeedhaan kan kaa'amee jiru geggeessaan hin dhaggeeffatamu malee sabicha hin dhaggeeffatu jedhudha. Inni kun egaa principally achi kaa'amedha. Inni sadaffaan jechuu barbaade mootummaan rakkoo inni qabu yoo mallee waaqayyoon akka ta'utti beekuudha baatan mootii Salamoon irraa barachuu isaarra ture. Salamoon mootummaatti dhufu waaqayyoon kan inni gaafate ogummaadha. Meeshaan gaafanne, horiin gaafanne, loltuun gaafanne, ogummaati hin jiru mootummaan keessa. Ogummaa waaqayyoon sodaatu, ogummaa nama sodaatu hin jiru. Rakkinni isaa kana. Kun immoo saba kanarratti maal akka godhaa jiru hundumti keenya kan beeknudha. Dhumni isaa garuu tarii gurramma cufame gurrattiin waan ittiin banamu argaa jira. Hin banama borin dhagaa yoo karaa nagaa dhaga'uu baate jechuudha. Amma haasaa keessan keessatti qabxiin akka gaaffiitti isin gaafachuu fi yaada qabu tokko naa kaastanii akka fakkeenyaatti hoogganaa amantii kaatolikii jettaniitu naa kaastanii biyya keenya keessa sabni keenya amantii protestaantii qofaa miti yookaan amantii kaatolikii qofaa miti amantaa garaagaraa hordofa haa ta'u iyyuu malee amantaa garaagaraa qabaachuunsaa falmii mirgaa sabni Oromoo tarkaanfachiisaa jiru kana keessatti sabnichi akka inni wal cina hin hiriirre takkaayyuu hin dhowwine isa kana dhugaa ba'aa jirra. Mee kana keessatti tokkummaan amantaa garaagaraa yookaan immoo interreligious organizations warri jennu shoorattamii qabu mee isa kana natti maamee luba ittafa lubi tasgaraasatti nu dabalu. Egaa kun jiraachuun isaa gaariidha fi gaariis miti jedheen ilaala. Inni tokko keessatti biyya keenya keessatti kan amma dhaabbatee socho'aa jiru jalquma kaasee akka inni itti organizedii ta'e yookiis immoo ijaarame mootummaan guutuutti dudduuba jaajjeetu kan inni wanta kana dhaabeetu. Wanti inni baatee deemu yeroo baay'ee sloogaliin isaa maanni nagaa kan jedhudha. Nagaa buusnaa ta'e jedhudha. Amma irraanallee kanuma dubbatamaa jira nagaa buusnaa. Biyya keessatti jechuudha. Biyya keessaa dhaabbata biyya keessa jiru jechuudha. Isa biyya keessaan jira. Nagaan immoo heera malee hojiin qabu. Heerri yommutti eegameeru. Mirgi namaa mutti eegameeru isa booddee isa keessaa bahee namni tokko cabse nagaa uumuudhaaf adeemuu hin danda'amu. Yeroo gaaffiin mirgaa deebii argatu. Yeroo gaaffiin mirgaa deebii argatu. Lafa mirgi namaa deebiin argannetti waa'ee nagaa dubbachuun hojiin qabu nagaa ta'uu hin danda'u.
wanti isaa kan inni fakkaatu akka namni tokko harka namaa qabee inni tokko immoo dhufee reebu fakkaata. Kanaaf biyya keessatti nama inni hojjetaan jiru hojjechuus hin danda'u. Abbootiin amantii Waaqayyo biraatti gaafatama qabna jedhanii adda adda mataa isaaniitiin yaajjanii mootummaan chaalenjii gochuu danda'u isaan jira kan jedhudha kanatti dhaga'ama. Waa'ee guutuutti immoo waa'ee interreligious yommuu itti ilaallu interreligious'n biyya keessa jiru akka nama jedhe hin hojjetu. Hojjechuus hin danda'u. Yoo kan biraa independently uumamuu danda'e duwwaa. Biyya alaatti immoo ani humna guddaadha jedhee kan yaadu yeroo baay'ees namoota wajjin kan hin dubbadhu mirgi isaa jira biyya alaa biyya na keessas taanaan biyya Awurooppaa keessas taanaan ijaaramuun hin danda'ama. Maaliif walitti adeemuu dadhabe amantii garaagaraa kan ta'e sabni keenya maaliif ijaaruu dadhabe kan jedhu anaaf gaaffii ta'eera. Kuni humna guddaadha. Istiraatejii garaagaraatiin mirga saba keenyaatiif falmuu danda'amaa ture. Biyya na keessatti garuu baay'ee laafaa ta'e mul'ata jechuudha. Mee lubatas garaa kana irratti yaada keessan nuu kennaa. Ani kanan jedhu waa'ee amantii garaagaraa biyya keenya keessatti beekamaadha. Jiraachuunsaas immoo akkuma biyya ormaa keessa biyya garaagaraa keessa jiru jira. Seenaa Oromoo keessatti ani kanan beeku amantiidha jedhee namni wal lole. Islaamaaf kiristaanni wal lole. Waaqeffattaaf kiristaanni wal lole. Qawwee walitti hidhatee wal balleessee. Lola kan jedhamu Oromoon amantiidhaaf jedhee kan wal lolu daarii isaa eeggachuu mirga isaa eeggachuudhaaf yoo ta'e malee. Kanaaf tokkummaan amma isaan argisiisan kun amma laga bishaan shooftuu kana biratti kan dhumanii amantoota kiristaanota garaagaraa kumoo garaagaraa amantii garaagaraa hordofan islaamota waaqeffataa walumatti qabamee Oromoodha. Kun egaan Oromummaadha jechuudha. Amma kan lolamaa jiru sabni keenya amantii kiristaanaa duukaa waan bu'eef miti. Amantii islaamaa duukaa waan bu'eef miti. Oromoodha waan ofiin jedheef miti. Oromummaa waliigalee Oromummaa waan fudhatee kan inni dhumaa jiru. Kanaaf waa'een amantiidhaa hundumaafuu walqixxummaatti wal ilaalaa walii wajjin jiraachaa ture. Duris akkasuma ture. Ammas waldaan keenya waldaan Makana Yesuusii amantii islaamaatti dhiyaatee waliin hojjechuudhaaf walii wajjin jiraachuudhaaf barsiisa garaagaraa qopheessitee yeroo dubbiin ka'u wal duukaa dhaqanii araara buusuudhaanii nagaa buusuudhaanii irratti hojjechaa jiru. Amantiin rakkoo nuti ta'ee nuti danqeen gararraadhaa. Gararraadha maaltu nuti dhufe hojjetiin egaa karaa mootummaadhaa kan dhufu ajaja mootummaa malee wanti socho'u biyya keenya keessatti mootummaa tajajee hojjisiisa. Mootummaan inni kun immoo kan inni jedhu wanta nuyi isinitti inni hojjettu jechuudhaan amantii islaamaa akka inni dhuunfaa jiruun beeku. Warri kaan immoo kana sodaachuudhaan caduma akka jedhan beeku. Seenamni kanatti dubbatu mootummaa kanatti dubbatu jireenya isaa akka balleessu waldaa isaas akka balleessu beekamaadha. Kanaaf rakkinni amma jiru kuni maalitti adeemaa isa jedhamu kanaaf deebii kennuu qabnaa kan jedhuun dhiyaatan deebii kanaa maali jennee walii wajjin mari'achuu qabnaa isa taanuuti. Mee amma gara gaaffii gara biraatti na ce'a amma akkuma beekamu biyyi keenya rakkina guddaa keessa jirti akkuma irra deddeebi'amee dubbatamu. Rakkina guddaa amma keessa seenee jiru kana keessaa ba'uudhaaf mootummaan Itoophiyaa amma taayitaarra jiru maal gochuu qaba jettuu mee lubatti afaarraan jalqaba. Mootummaan Itoophiyaa amma yeroo kanatti
wanti inni hubachuun isarra jiru sabni kun meeshaa waraanaatiin loltuudhaan mana hidhaatiin ajjeefamuudhaan waan amma jedhaa jirru deebuu akka hin dandeenye hubachuu isarra jira. Kun akkuma sila jedhe ogummaa barbaada. Ogummaan kun immoo yeroo baay'ee Waaqayyo biraa namaa kennama. Kana beekuu sirreedha. Namoonnis jiru amantoonni mootummaan keessa kana hubachuu danda'uun isaantu jira. Erga kana hubatanii booddee immoo gabaabamatti karaa ittiin sabicha dhaggeeffatan meeshaa sabicharraa deebisanii du'uu hidhamuu sabicharraa deebisanii karaa ittiin sabicha dhaggeeffatan bochoo isaa baafachuu isarra jira. Dhaggeeffatanii immoo waan isaan ofii isaaniitti barbaadan itti himanii isa fudhachisuutu hin ta'in sabicha dhaggeeffatanii waan sabni jedhu fudhachuu irratti of qopheessuu barbaachisa. Kanaachi malee amma akka deemaa jirutti itti fufee namoota baay'ee lubbuu baay'ee hin dabarsu hin du'a. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan kun akka kanatti immoo itti fufuu akka hin danda'amne mul'ataa jira gatii ta'eef mootummaa kanaaf namni dhugumatti yaada gaarii qabu kan inni dabarsuuf sabicha dhaggeeffachuun iddoo tokkoffaa kennamuutu irra jira. Dhaggeeffatees immoo waan sabichi jedhe hojiirra oolchuun isarra jira kan jedhu. Kansaa dhumeera. Namni dhaga'uu dideera. Dhaga'uu gatii dideef iyyuu du'aan ajjeefamuudhaan, hidhamuudhaan, reebamuudhaan dubbataa kanaan dubbataa afaan isaa kanaan baafataa jira malee gatii dhagaamuu dadhabeef kan hubataa jira. Kana mootummaa kanarraa kan barbaadamu natti dhagaama. Lubatas garaa amma akkuma hundi keenya beennu guyyaa hirtuu fuuldura mootummaan kun labsii yeroo ariifachiisaa kan jedhu tokko labseera. Amma kun rakkina manni keessa jiru keessaa isa baasaa maal gochuu qaba amma rakkina baay'ee gadi fagoo ta'e amma keessa lixee jiru keessaa ba'uudhaaf mootummaan kun. Rakkina sana keessaa kanaan ba'uu akka hin dandeenye beektonni garaagaraa warri poolitikaa beekantu mul'isaniiru. Anis kanan jedhu rakkina kana keessaa ba'uu kanaan keessaa ba'uu hin danda'an. Jarri kuni qawwee qabatanii biyya keessa lixan malee horii fidanii nuti. Amma isaan keessaa miliyooneerii, miliyaardeerii kan ta'anii sababa kana dhukkubsanii sababa kanarraa saamaniiti. Sabni kun amma quufee, rakkina quufee, miidhamuu quufee, du'a quufee erga ka'e gara booddeetti hin deebi'u akkuma dubbatan. Kanaaf innamma isaan dubbatan kun ishee dhumaatiin jedhan. Wanta dhumaa namni tokko du'uuf yommuu jedhu ijibbaata jedhu. Namni du'uuf jedhu ijibbaata nyaataa, ijibbaata dhugaa kana booddeen dhuguu nyaatu jechuudha. Isa kana booddee wanti kan biraan jiru. Wanti kan biraa kan jiru akka loofii gooyyaatutti akka nama moofaa suphuu moofaa sana tuqqee warra laasxanaa warra keessaa sanaan suphee jara kana sammuu jara kanaa deebisa jedhee waan hin yaadu qabu. Kun ta'uus hin danda'u. Amman harka deemanii gara booddeetti deebi'uu hin danda'ani. Nama ta'uu hin danda'ani. Garaan namaa sammuun namaa isaan keessa hin jiru. Kanaaf wanta lamatu isaan eeggataa hin yaadu. Tokkoffaan iddoo isaanii gadhiisuudha amma. Iddoo isaanii gadhiisanii biyyatti dabarsanii kennanii nagaadhaan hin dhiisu yoo ta'e tarii hin oolu, tarii dhiifamas hin argatu ta'a keessaa. Kanan godhanii ciccineerumatti hamma dhumaatti adeemne yoo jedhan immoo biyya hin balleessu. Nama miliyooniidhaan fixuu hin danda'u. Biyya waraanaa qabu. Dhaabbata garaagaraa horiinis wanti jiru harka isaanii keessa jira. Kana gochuu hin danda'u. Garuu gara dhumaatti isaanii hin badu. Kana lamaantu isaanii eeggata. Kana beekuun garuu isaan irra jira. Kana yoo hin beekan ta'e nama beekurraa warri intala poolitikaa hojjetan kan hundumaa itti kan hubachuu isaan irra jira. Waa'ee kiristaanummaa immoo jennee ittara kana keessa kiristaanonni jiru jedhamu. Isaan keessaa kan hin cuubamin jiru
jira jedhee nama. Isa kanatu na dinqisiisa. Baay'ee kan na dinqisiisu kan. Akkamitti namni tokko kiristaana ta'e obboleessi isaa yommuu du'u, obboleettii isaa yommuu du'u, sabni harka isaa jala jiru saba eeguudhaaf yommuu irratti fo'amu dhalluma jedhee fixaa jedhee irratti duula awwaaja saba harkatti. Waa'een kanaas fudhatamuu qaba. Kiristaana jechuun dhufamuu duwwaadhaan tun ta'anii akka kiristaanaatti jiraachuudhaaf. Jarreen kun kan hundumaa gadhiisaniiru waan ta'eef iddoo kana gadhiisuu qabu sabaa fi yeroodhaan yeroo gadhiisan duwwaatti dhagaan dhufaa. Dhiyootti jettanii aman immoo duubis ta'a. Kanarraa akka deebi'anii fi waaqayyoon fudhachuu barbaachisa keenya kan jedheen yaada. Yaada guddaadha. Egaa atuu gaaffiif deebii keenya hin xumuriin fuulduraa hin hafe kan jettan yoo jiraate dhaamsa gaggabaabaa wal duraa duubaa akkasin dabarsitaniif carraas ni kennaa lubattafa. Egaa amma akkan argaa jirrutti asteenyee akka dhagaa jirrutti sabni kun du'aa jira. Akkuma amma jedhames immoo karaa ittiin saba kana ajjeefamanii balleessaniidhani seeratti baafateera mootummaan Itoophiyaa. An saba kanaaf ergaanii dabarsuu barbaadu sabni Oromoo akkuma amma dubbataa turre saba amantiidhaan jiraatudha. Saba waaqa beekudha. Ani sochii amma godhu keessaa wanti inni itti dabalachuun isarra jiru akkuma aadaa keenyaa akkuma kanaan duratti jiraataa turre amanaas turre waldaattis walga'ee waaqayyotti isgoo jedhee boo'udha. Lafatti kadhatu hundumaattuu odaattis taanaan waldaa kiristaanaattis taanaan masgidattis taanaan isa kana laaffisuun isarra jiru. Humna qawwee humna moototaa kan cabsu waaqayyo duwwaa gatii ta'eef. Isa kana sochiisaa bukkeetti cimsee qabaachuu isarra jiraa kan jiruun. Irree foonii duwwaa akka hin taane foon immoo hin dandeenyu waaqayyotu moo gatii ta'eef. Isa kana saba kanaaf akka inni darbu ergaa kana dabarsuun barbaada. Waaqayyo duratti ufnee boo'uudhaan achirratti akkuma horaatti namni keenya waaqayyoon galateeffachuudhaan walitti qabame iddoo sanatti du'e ammas lafa waaqayyoon waaqeffatutti lafa waaqayyoo sagadutti lafa waaqayyootti boo'utti iddoo sanatti xiyyiitiidhaan rukutamee du'uunsaa ulfina guddaa gatii qabuu fi isa kanas sochii isaa bukkee akka inni keewwatu himuu barbaada akka iddoo guddaa tokkootti. Lubii Tasgaraa dhaamsa dhumarratti dabarsuu barbaaddan yoo jiraateef. Nama lubii afaan jedhanii amma wanti nuti kan dabalu warra loltoota ta'anii mootummaa kana jalatti hojjetanii fi dhaamsa kennuufiin barbaada. Yohaannis Cuuphaan yommuu lallaba isaa lallabee yaada keessan jijjiirradhaa fi wangeelatti amanaa'e. Namoonni baay'een cuuqamamanii yaada isaanii jijjiirratanii gara waaqayyootti deebi'an. Warri loltuun immoo maal yoo goone wayyaa kennaan cuuqamuu duwwaa miti jallina nama naayee isaanii ga'e. Garmalee nama qasasinaa waan isinii kenname duwwaa fudhadhaa waan isinii murteeffame kadhattootaan hundumaa jechuudha. Amma loltoonni achi jiran kun biyya eeguudhaaf kan isaanii Gurgoo isaanii, damoota isaanii, beeylada isaanii argatan biyya bulchuu, biyya eeguu malee biyya ajjeessuun. Mootummaan tokko biyya kana ajjeesaa yommuu ta'u, mootummaa akkasii jedhamanii saba isaanii warra ajjeesanii iddoon qaban warri ajjeesanii gararraa ta'anii yommuu himanii diduu qabu nama najjeesinaa hin ajjeesin jedhama caalu. Najjeesin yommuu ta'u obboleessa kee obboleettii kee haadha kee biyya kee hin saamii hin ajjeesin hin balleessin galchuu kanaa fudhatanii qawwee isaanii sabarraa beeksisanii akka
saba isaaniitti dabalamanii gorsa dhaamsa kana isaanii kennaa yoo kana hin godhee dhuguma qalbii isaanii jijjiirratanii fayyuu hin danda'u yoo kana achi badiisi kan isaanii warra kaanirra caalaa ta'a. Saba ofii isaanii waan miidhaniif mana keessaniif lafatti galanii qaban waan ta'eef iddootti galan mana isaanii kana diiganii lafatti galanii qaban waan ta'eef eeguun qabu ammumaa jalqabanii yeroon isaa ammaa yeroo kan yoo dabarsanii lafatti galanii qaban kanaaf gorsituun isaanii fi wangeedha. Lubaa Dr. Tasgaraa Hirphoo fi Lubaa Ittafaa Gobanaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiin yeroo keessan nu laattanii sagantaa kanarratti maree kana fakkaatu waan nu dabarsitaniif guddaan isin galateeffadha. Biqilaa keenyatu daraaratti arjee ijaan godhatiin hafee dinni mataadhee dhalataa keenyatu daraaratti arjee ijaan godhatiin hafee dinni mataadhee dhaabachuu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan nutti waakkatina. Kanarraaf qabannee asumarratti xumurra sanbata duraa dhuftu sagantaa biraatiin hamma wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin nu tura.